Haa hordoftoota keenya akkam jirtu? Viidiyoo keenya irraatiin warra hojii yuutuubii eegaluu barbaadaniif yookiin immoo warra yuutuubiidhaan maallaqa karaa onlaayinii hojjechuu barbaadaniif wantoota yookiin immoo maateriiyaalota barbaachisoo hojii yuutuubii hojjechuuf isin barbaachisan isiniif qabadhee dhufeera. Meeshaaleen kunneen hojii yuutuubii qofaaf osoo hin taane wantoota biroo ittiin hojjechuuf illee isin gargaara. Viidiyoo kana haga dhumaatti yoo daawwattan yuutuubii banachuun dura maal gochuu akka qabdan, akkaataa chaanelii yuutuubii itti banattan, meeshaalee barbaachisoo hojii yuutuubii hojjechuuf isin barbaachisan, sooftiweeriiwwan viidiyoo keessan gulaaluuf isin gargaaranii fi akkaataa chaanelii keessan itti guddifachuu dandeessan irratti beekumsa gahaa ni argattu. Isin kan isinirraa eegamu akkuma barame viidiyoo kana haga dhumaatti ilaaluun Horoo Taayimsii Miidiyaa kan uummata keenya waan gaarii barsiisu kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuun waan yeroo yerootti gadhiisnu hordofuun irraa barachuu qofa jechaa amma kallattumaan gara viidiyoo keenyatti dabarra. Jalqaba chaanelii yuutuubii banachuun bu'aa maaliif qaba kan jedhu yaa ilaallu. Yuutuubii irra fayyadamtoota biliyoona 2 oltu jira. Kana jechuun fayyadamtoota intarneetii hunda keessaa walakkaan yuutuubii fayyadamu jechuudha. Yuutuubiin itti fufinsaan guddachaa kan jiru yoo ta'u, namoonni dhuunfaa kalaqa isaanii akka ibsataniif, hawaasa ijaaruuf, galii illee akka argataniif carraa ajaa'ibaa kan kennaa jirudha. Asirratti uummanni Oromoo baay'een isaanii ana dabalatee karaa onlaayiniitiin maallaqa hojjechuu irratti baay'ee duubatti hafoodha. Warri muraasni akka itti hojjetan beekan immoo odeeffannoo uummata biraan gahuu hin barbaadan. Yaa uummata keenya, addunyaan gara diijitaal maarkeetitti yookiin immoo daldala onlaayiniitti jijjiiramtee jirti. Mee ilaalaa, warri karaa intarneetii iyyaa oolan kun waan isin yaadanii iyyaa oolan isinitti fakkaata? Kaayyoon chaanelii kanaa inni guddaan miidiyaa waan gaariif itti fayyadamuun hir'ina jiru kana guutuuf. Beekumsa qabnuun yoo uummata keenya hin barsiifne beekumsi keenya homaa faayidaa hin qabu. Uummanni viidiyoo sirriitti ilaalu waan uummata barsiisu afaan keenyaan gadhiisaa, waliin afaan keenya yaa guddisne jechaa amma gara dhimma keenyatti dabarra. Jalqaba yuutuubii banachuun dura maal gochuu akka qabnu yaa ilaallu. Jalqaba yuutuubii banachuu keessaniin dura niichii keessan filadhaa. Kana jechuun jalqaba chaanaliin keessan maal irratti akka xiyyeeffatu, niichiin fedhii keessan wajjin wal simuu fi kan gatii addaa itti kennuu dandeessan kam akka ta'e karoorsaa filadhaa. Inni lammaffaan hordoftoota keessan beekaa. Viidiyoo eenyuuf akka gadhiistan, seenaa dhaggeeffattoota keessanii, fedhii fi waan isaan barbaadan hubachuun viidiyoo keessan fedhii isaanii akka guututti mijeessuun qopheessaa. Amma erga waan irratti hojjettan karoorsitanii booda isteeppii lammaffaa irratti akkaawuntii yuutuubii keessan banattu. Erga akkaawuntii yuutuubii keessan banattanii booda piroofaayila keessan mimmiidhagfachuu qabdu. Piroofaayilii, baanerii fi waatermaark yuutuubii keessanii seeraan hojjetachuu qabdu. Ibsa chaaneliin keessan waa'ee maalii akka barsiisu ibsu seeraan ibsitanii barreeffachuutu isinirra jira. Asirratti hordoftoonni keenya akkaataa yuutuubii itti banattan, akkaataa akkaawuntii keessan itti miidhagfattan, chaaneliin kun waa'uma isaatti barsiisaa ture waan ta'eef diskiripshinii jala isiniif kaa'eera. Yaaddoo tokko malee irraa barachuu dandeessu. Meeshaalee barbaachisoo hojii yuutuubii hojjechuuf isin barbaachisan. Kabajamoo hordoftoota keenya, gara meeshaalee barbaachisoo hojii yuutuubiif barbaachisan ibsuu kootti darbuun dura qarshii qabna jettanii wantoota an asii gaditti tarreesse kana akka hin bitne adaraa'in isiniin jedha. Kan isiniif ta'u bu'aa fi miidhaa isaa madaalatii bitadhaa malee callistanii meeshaa qofa bittanii akka hin kassarre adaraa. Gara meeshaalee barbaachisoo hojii yuutuubii hojjechuuf barbaachisaniitti yoo dabarru jalqaba irratti kaameeraa arganna. Viidiyoo tokko waraabuuf akkuma hundi keenya beeknu meeshaan barbaachisaan kaameeraadha. Sababni isaa viidiyoon keenya qulqullinaan namoota bira gahuu qaba waan ta'eef. Gosa kaameeraawwanii fi gatii isaanii. Gosti kaameeraa inni duraa kaameeraawwan ismaartifooniiwwaniiti yookiin immoo kaameeraawwan bilbiloota ammayyaa'oo irra jiranidha. Kaameeraawwan ismaartifooniiwwanii amma jiran viidiyoo qulqullina olaanaadhaan waraabuu waan danda'aniif yuutuubaroota hedduuf ka'umsa gaarii ta'aa jiru. Gosti kaameeraa isaan lammaffaan immoo weeb kaamsi jedhama. Kaameeraawwan kun viidiyoowwan taa'anii waraabuuf kan gargaaranidha. Keessumaa tamsaasa kallattii fi barnoota onlaayinii waraabuuf ni filatamu. Gatiin isaanii akka qulqullinaa fi dandeettii isaaniitti qarshii 10,000 haga 20,000 ta'u. Gosootni kaameeraawwanii isaan sadaffaan immoo kaamkoodaroota jedhamu. Kaameeraawwan kun haala addaatti viidiyoo waraabuuf kan qophaa'an yoo ta'an yuutuubaroota haaraaf mijatoodha. Gatiin isaanis akkuma akka isaanitti qarshii 50,000 haga 300,000 ta'u. Gosootni kaameeraa afuraffaan immoo kaameeraa DSLR yookiin immoo mirrorless kaameeraa jedhamu. Kaameeraaleen kun qulqullina suuraa olaanaa kan kennanii fi filannoolee leensii baay'ee fayyadamuu illee kan qabanidha. Gatiin isaanis akkuma akka isaanitti qarshii 15,000 haga miliyoona 1 gidduu ta'u. Asirratti namoonni baay'een gatiin kaameeraa waan qaalii ta'eef yuutuubii banuuf ni sodaatu. Dhaamsi ani namoota akkanaatiif qabu yoo fedhii yuutuubii eegaluu qabaattan bilbila keessaniin fayyadamaatii eegalaa kan jedhudha. Isin fedhii yuutuubii eegaluu yoo qabaattan bilbila keessaniin yookiin immoo warra keessanirraa fudhattanii kaameeraa keessan mala mataa keessaniitiin sirreessitanii viidiyoo waraabuu dandeessu. Suuta suutan gara kaameeraa guddaatti jedhu. Inni guddaan eegaluudha waan ta'eef eegalaa inni isiniin jedha.
Meeshaaleen hojii yuutuubii hojjechuuf isin fayyadan isaan lamaffaan immoo tiraayipoodii jedhamu. Tiraayipoodii jechuun kan kaameeraan keessan irra godhamu yoo ta'an olka'iinsa adda addaa irratti dheerachuu fi gabaabbachuu kan danda'anidha. Gatiin isaanis akkuma akka isaanitti qarshii 5,000 haga 10,000 gidduu ni ta'u. Viidiyoon keessan akka hin raafamnee fi ogummaa waliigalaa viidiyoo keessanii fooyyessuuf tiraayipoodiin barbaachisaadha. Meeshaaleen hojii yuutuubii hojjechuuf isin fayyadan isaan sadaffaan immoo maayikiraafoonii jedhamu. Meeshaaleen kunneen hojii yuutuubii keessatti oodiyoo waraabuuf isin gargaaru. Furmaanni baay'een asitti nama mudata. Sababni isaa iddoon sagalee itti waraabdan sun sagalee biroo irraa bilisa yoo hin taane kwaalitii sagalee keessaniitti isin jalaa balleessa. Kanaafuu yeroo oodiyoo waraabdan iddoo callisaa fi maayikii sagalee waca duubaa riijeekti godhu osoo fayyadamtanii ni filatama. Gosoota maayikiroofoonii fi gatii isaanii. Gosoonni maayikiiwwan isaan duraa maayikiroofooniiwwan gosa USB'ti. Maayikiiwwan kun oodiyoo waraabuuf baay'ee barbaachisaadha. Gatiin isaanis akka isaanitti qarshii 5,000 haga 20,000 gidduu ta'u. Gosoonni maayikiroofoonii lamaffaan immoo maayikiroofoonii laavaaliir jedhamu. Maayikiiwwan kun gaafiif deebii waraabuuf mijatoodha. Gatiin isaaniitis baay'ee gadaanaa waan ta'aniif yuutuubaroota haaraaf mijatoodha. Gatiin isaanii akka isaanitti qarshii 3,000 haga 20,000 ni ta'u. Gosoonni maayikiroofooniiwwan sadaffaan immoo maayikiroofoonota shuutgan jedhamanidha. Isaan kun sagalee kallattii murtaa'e irraa qabachuu fi sagalee waca duubaa xiqqeessuuf isin gargaaru. Gatiin isaanis tilmaaman gara qarshii 20,000 ni ta'u. Asirratti maayikii bituuf maallaqa hin qabnu warra jettaniif malli isaa iddoo waci hin jirre deemtanii bilbila keessaniin oodiyoo waraabudha. Kana malees maayikiroofoonota waayirleesii akka K8 fi K9 qarshii 3,000 bitattanii itti fayyadamuu ni dandeessu bushoodha waan ta'aniif. Wantoonni hojii yuutuubii hojjechuuf barbaachisan isaan biraffaan ifa yookiin immoo laayitiidha. Viidiyoon keessan akka sirriitti isiniif mul'atuuf ifa sirrii ta'e qabaachuun barbaachisaadha. Viidiyoon keessan akka sirriitti isiniif mul'atuuf yoo maallaqa qabaattan maddoota ifaa kanneen armaan gadii bittanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Maddeen ifaa isaan duraa soofti books laayit jedhamu. Maddeen ifaa kun ifa faffaca'aa kennuu fi yaaddidduu hamaa hir'isuuf gargaaru. Gatiin isaanis akka isaanitti qarshii 10,000 haga 30,000 ni ta'u. Maddoonni ifaa lamaffaan immoo riing laayit jedhamu. Maddeen ifaa kun yuutuubaroota viidiyoo bareedaa hojjetaniif barbaachisaadha. Waan gaaddidduu fuula irratti mul'atu dhabamsiisaniif. Gatiin isaanis akka isaanitti qarshii 5,000 haga 25,000 ta'uu danda'u. Maddoonni ifaa isaan sadaffaan immoo LED panels jedhamu. Isaan kun kallattii barbaadanitti kan socho'anii fi waan baay'eef kan oolan yoo ta'u, naannoo garaagaraa keessatti suuraa kaasuuf faayidaa guddaa qabu. Gatiin isaanis akka isaanitti qarshii 20,000 haga 100,000 gidduu ta'u. Ammas warri maddoota ifaa kana bitachuuf maallaqa hin qabne ifa uumamaa fayyadamuu dandeessu. Gara foddaa fi balbalaatti siiqxanii viidiyoo keessan waraabuu dandeessu. Wantoonni hojii yuutuubiif fayyadan isaan shanaffaan immoo viidiyoo editing sooftiweeriidha. Erga viidiyoo keessan waraabdanii xumurtanii booda viidiyoo keessan gulaaluuf sooftiweerii isin barbaachisa. Viidiyoo keessan gulaaluuf sooftiweeriiwwan akka Adobe Premiere, CapCut, iMovie fi kanneen biroo fayyadamuu dandeessu. Hundaa ol garuu CapCutiin akkuma hundi keenya beeknu veershiniin isaa moobaayilii fi laaptooppiidhaaf waan jiruuf akkasumas bilisa waan ta'eef isuma yoo fayyadamtan irra isinii wayya. Meeshaan hojii yuutuubii hojjechuuf isin fayyadu inni ja'affaan immoo koompitara yookiin immoo laaptoop. Koompitarri gaariin viidiyoo gulaaluu fi adeemsisuuf baay'ee barbaachisaadha. Gatiin isaanis qarshii 30,000 haga qarshii 300,000tti argachuu dandeessu. Haga laaptooppii argattanitti bilbila keessan fayyadamuu dandeessu. Garuu bilbilli viidiyoo ediit gochuuf akka laaptooppii bal'ina waan hin qabneef yeroo booda laaptooppii osoo bitattanii isiniif wayya. Inni dhumaa viidiyoo keessan yuutuubii irratti gadhiisuu fi akka chaanaliin keessan guddatu gochuudha. Kabajamoo daawwattoota keenya, akkaataa viidiyoo yuutuubii irratti gadhiisanii fi akkaataa tamneelii bareeda itti qopheessan viidiyoon kana dura hojjenne waan jiruuf diskiripshinii jala isiniif kaa'eera ilaaluu dandeessu. Yeroo viidiyoo keessan yuutuubii irratti gadhiistan viidiyoon keessan vaayiraal akka isiniif ta'uuf mata dureen viidiyoo keessanii kan nama hawwatuu fi jechoota ijoo kan of keessaa qabu ta'uu qaba. Inni lamaffaan tamneelii nama hawwatuu fi nama harkisu qopheeffachuu qabu. Sadaffaa irratti diskiripshinii viidiyoo keessanii odeeffannoo fi liinkii barbaachisaa ta'een guutuutu isinirra jira. Kabajamoo hordoftoota keenya, viidiyoon keenya har'aa kanuma. Chaanalii yuutuubii jalqabuun imala akka ta'e yaadadhaa. Obsaa walirraa osoo hin kutin viidiyoo yuutuubii irratti gadhiisuu aadaa godhadhaa. Viidiyoon kun yoo isin gargaare qabiyyee akkanaa dabalataa argachuuf laayik, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Niichii akkamii irratti xiyyeeffachuuf akka karoorfattan yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessaa. Waan daawwattaniif galatoomaa. Viidiyoo itti aanu keessatti argina. Agasitti turtii gaarii.